harka fuudhee jira jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zaaraa Entertainment nageenyi kiyya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Nagattaan sun viidiyoo haaraa qabadhee dhufee jira. Namoonni YouTube channel kootiif haaraa taatan baga nagahaan gara mana Zaaraa Entertainment dhuftanii namoonni jalqaba jala turtan baga nagaa na eedan akkasii akkas jedhama. Video har'a kanarratti yeroo ammaa wantoota baay'ee nama sodaachisu keessattuu kan biyyoota biraa irra dachee Eeshiyaa keessa namoota dachee Eeshiyaa keessa jiraniif wanta hedduu nama sodaachisu wantoota amma deddeemutti jiru jechuudha. Maaliin inni dhukkuba yeroo ammaa dhukkuba dawaa hin qabne biyyatti keessa faca'eetiin irraa dubbatamu jiruu fi akkasuma hundi keenya baay'ee sodaa keessa jiru jechuudha. Wanta tokko kan nama eegu rabbii gaditti immoo nuti of eeguudha qabna. Waan jiru tokko wal mari'achiisuu qabna. Maal inni wanti wal mari'achiisuu qabnu haala kamiin wanti tokko yoo nu mudate jala maal gochuudha qabna. Maaltu nu gargaara maaltu nu fayyada waan jedhu waan tokko anis asii dabarsaa isinis waan beektanirra keessattuu ijoolleen dachee Eeshiyaa keessa jirtan of eegaa. Dachee Eeshiyaa keessa bakka dhukkubni kun hin jiraanatti fakkaan wanti isin dhaamu barbaadu tokkoffaa dhukkuba kanaaf ijoolleen miidiyaa adda addaas yeroo qabaattanii wantoota adda addaa wantoota yerootti darbu wantoota afaan biraatiinis darbu hin dhageeffanne wantoota dhaga'u tokkorraa gama Zaaraa Entertainmentiin hordofaa isinii dabarsa. Dhukkuba kanaaf maal gochuu qabna waan jedhutti deemna. Haasofni kiyya kanarraa wanti tokko wal gargaaruu qabna. Waan dandeenya irratti waliif hojjechuudha qabna. Maal gochuu qabna dhukkuba kana hamma tokko yoo maal goone dhukkubichi kun ufeeggannoo gochuudhaaf ufeeggannoo godhadhaa kan hin jedhe immoo rabbii miti nutis rabbii gaditti waan tokko ufeeggachuudha qabna. Tokkoffaa qulqullinni baay'ee barbaachisa dhukkuba kanaaf. Ditoolii jechuudha. Ditoolii waa hunda keessatti fayyadama. Ditoolii fayyadamuu hin dagatina. Ammas nama biyyoota keessaa bahee dirree xiyyaaraatii dhufu kallattii kamiinuu haa ta'u irraa fagaadha. Ijoolleen suuqa adda addaa deemtanii hoggaa suuqa deemtan funyaan keessan shaffanattan malee hin deemina. Funyaan keessan shaffanachuu isin barbaachisa. Funyaan keessan hoggaa shaffanattanii fooliin namaa wantoota kana akka namoota geggaafadhettis akka antina irratti argee namoota wantoota kana keessa gadi bu'anii qoratanii namni dhukkuba kana ofirraa qabu namni sun sibiratti haxxifate yoo ta'e yookiin qufa'ee mallattoon isaa inni tokko deddeebisee nama haxxifachiisuu nama haqqisiisuu garaan nama baasuu wanta nyaatti ol si deebisuu jechuudha. Mallattoolee akkasiisan nama guututti amma nama fayyaa qabeessa fayyaa dhabeessa illee foolii namarraa fagaadha. Achirratti namni wanti kana bitattanii mana keessa qabaachuudha qabdanii isa kana jechuudha. Dirqama fooxaan namarraa hin taa'u fakkeenyaaf nama huccuu uffannee huccuu akkanatti shaffanachuu dandeenya jechuudha. Garuu hin danda'amu. Huccuun miti huccuun namarraa hin dhoowwu jedhan isa kana qofa kan namarraa dhoowwu. Huccuun hin danda'amu gonkumaa. Kanaaf ijoolleen keessattuu ijoolleen shamaraa mana keessatti dalagdan ala keessatti dalagdanii intini kana bitattanii qabaachuudha qabdanii. Isa kana uffachuun baay'ee nama cinqa. Garuu bakka hafuurri nama afanamaa fuulli wanta nama jedha. Haa ta'u wanti fayyaa ta'u hin jiru waan ta'eef nama kamiyyuu nama amma yeroo amma foolii namarraa fagaadhaan nama fayyaa qabullee maaliif wanta ta'amu hin beekamu. Namni isuma fayyaa qaba jedhamee fayyaa jirutu kan dhukkubsate jedhamaa jiru waan ta'eef foolii namoota irraa fagaachuun dirqama isin barbaachisaa. Haga wanti kun rabbi dabarsuuf achirratti amantii qabdanii rabbiin kadhadhaa. Maaliif dhukkuba dawaa hin qabne kan rabbiin irraa gadi dhufe kan nu gargaaru rabbi waan ta'eef kan nu uume rabbi kan waa dadhabe hin qabne rabbi dachii samii diriirse rabbi waan hunduma keessatti nu gargaaru. Rabbiin uyyuu uumeeti waa baay'ee wantoota dinqisiifannu
qaama miiraa keenyaaf waa hunda keenya irratti tolcha jechuudha. So inni waan dadhabee hin qabu waan ta'eef waan hunda keessatti rabbiin kadhachuu hin dagatina. Rabbi waan dadhabee hin qabu. Rabbi isatu gadi fide yaa Rabbi wanta nuti fidde kana nurraa kaasi jedhaati. Rabbiin kadhachuu hin dagatina. Rabbiin jalatti illee ufiifis namaafis guutuma dhukkuma addunyaa kanarra dhufti. Guutu isaa akka Rabbiin nurraa kaasu Rabbiin kadhadhaa amantii qabdanii Rabbi waan dadhabee hin qabu du'aayin hin dhageeffamti kan kiristaanaa akka amantii keetiittis kan musliimaa Rabbi akka itti kadhattiin si dhageeffata waan ta'eef Rabbiin kadhadhaa Rabbi akka namaatii miti duraa dhukkubni qoricha hin qabne kun Rabbi nutti aaree nu madaaluuf ummata booyyeef maali waan arganyaatu sanarraa dhukkubni daddarbee biyyattii kana guutuu wal ga'ee jechuun dhukkubni yeroo jalqabaatiif biyya chaayinaarraa kan ka'e uummanni kanaaf waan goonu kamuu keessatti Rabbiin kadhachuu hin dagatinaa ta Rabbii san waa hunda dursaa kallatti keessan afuukaa waa'ee biraa ditoolii afaan oromootiin maaliin hin beeku garuu mana bira hin jirtu. Ditoolii jechuun barbaada biqiltoota isaa sirriitti ni kaaya. Ditooliin baay'ee nama gargaarti dhukkuba saniif jedhamaa jira. Wanti nama laaluu ture irra galgala waan hunda keessatti hoggaa mana caddaatanii huccuu keessanillee saamunaa irratti ditoolii xiqqoo itti dabaltanii ditooliin baay'ee nama gargaarti jedhaa jiran. Kanaaf ditoolii hin dhabina. Ditoolii bitaa fayyadamaa mana sitti walawwalaa kabatii adda addaa wantoota waan ittiin walawwalamu hundumayyuu ditoolii if biraa hin dhabina itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Ditoolii irras ta'e wanti taree qulqullinni sirrii barbaachisaa shaaworii keessa yerootti fudhadhaa. Ammas huccuu qulqulleessuu waa hundarra qulqullinni sirriitti barbaachisaa. Achirra ekeleen kun fayyaa qaba namni kun fayyaa qaba jettanii nama tokko hin amanina foolii namaarraa fagaadhaa. Foolii namaatiin hanga wanti kun darbee namni hundi biyyiti hundi kiliir taateeti namni hundi qulqullaa'ee nagaatti deebi'ee nagaatti fayyutti jechuudha. Namarraa fagaadhaa. Maaliif ati gaafa fayyaa qabaamti kan jaalatamtu jechuudha. Nama fayyaa qabuyyuu foolii namaa eeggadhaa. Nama walii mana keessa jiraattanuu itti wanna hin jedhina. Ekeleen kun mana keessa jira fayyaa qaba jettee hin amanini waan ta'eef jechuudha. Hundaafuu Rabbi bakka jirrutti nu haa eegu du'aayi nu godha namoonni gurguddaan abbootiin amantiillee Rabbiin kadhadhaa namoota bakka tokkotti walitti deebisaatii amantii qabdaniin bakka jiraattanitti sirriitti kadhadhaa maaliif jennaani Rabbi nu dhageeffata waan ta'eef wanti kun waan Rabbi irraa dhufe waan Rabbi immoo haaluma keenya ilaalee nutti aareeti wanta Rabbi irraa dhufe waan ta'eef abbootiin amantaa namni amantiin Rabbi nama hundaaf hundake nama isaa kadhateef kallattii dandeessanii haala beektanii kadhadhaa Rabbi nu haa eegu isinis hundaa keessattuu ijoollee biyya namaa jirru hunduma biyya namaa biyyiti namaa hundumtuu biyya namaati jechuun wanniidhaa miti. Rabbi nu haa eegu kanaaf du'aayi godhachuu hin dagatinaa. Rabbiin ijoolleen kiristaanallee hordoftoonni peejii asii yuutuubii koo hordoftanii akka amantii keessaniitti Rabbiin nu kadhadhaa. Rabbi homa nu goonu laaleeti nutti aareeti wanta dawaa hin qabne gubbaa galii nutti fidee jabaadhaa wal jabeessaa bakka jirtanitti Rabbi isin haa eegu nus hunduma keenyayyuu anas isinis Rabbi haa eegu. Baay'ee isin jaalladhaa hedduu isin kabajaa. Video yeroo amma rakkoon jiru kan keessatti gammachuu waan tokko ibsachuun baay'ee namatti ulfaata. Rabbi nu haa eegu turtiin keessan zaaraa.